Namni yoo eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee aappii adda addaa keessa galee iccitii adda addaa waan sun bilbila keessan keessaa qabdan ilaale akkaataa bilbilli keessan waan namni sun bilbila keessan keessatti ilaalaa ture waliin suuraa nama saniidhaa isiniif kaasuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan duraan hordofaa. Fakkeenyaaf yoo namni sun gaalaarii bilbila keessanii keessa seenee suuraa adda addaa gaalaarii bilbila keessanii keessatti ilaalaa ture gaalaarii bilbila keessanii waliin suuraa ilaalaa ture sanii waliin suuraa nama saniidhaa isiniif kaasa. Hayya daawwattoon kiyya aappii kanas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessan keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajuu jalarras ni baasa irratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajuu irratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan asitti sifataa asirratti ikoon sarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee na ma ka barreessitanii achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kanaa suuraa kana siniif suuraa kana irratti tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf siroo olsaa gadeemtu olsaa deemtu mormaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa kajuu jalatti daawulood kajee turtii daawuloodii san tuutaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii hayyee daawwattan kiyya aappii gad buufatanii gaara galtanii aappiin kun haala kanaa siniif banamaa wanni kun osoo irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda haala kanaa wanni kun osoo oonii taatee jechuudha giriinii taatee jechuudha amma aappiin hojii isaa jalqabee jira jechuudha. Amma booda yoo namni tokko eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee ilaale alaaxuluma waan namni sun bilbila keessan keessatti ilaalaa ture waliin suuraa nama saniidhaa bilbila keessan isiniif kaasu.